Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Urjii Entertainment nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan maratti isiniif haa ta'uun isiniin jedha. Egaa viidiyoo guyyaa har'aa kana keessatti keessumattuu ijoollee shamarraniiti kan ilaallatu akkasumas warreen dhiiraallee akka keessatti of ilaaltan abdiin qaba jechuudha. Egaa dhiirri tokko gaafii jaalalaa nuuf dhiyeessuudhaan dura nuti mallattooleen nuti ittiin adda baafachuu dandeenyu maal faadha kan jedhudha kan nuti waliin haasofnu. Sababni isaatis gaafii jaalalaa keessatti yookiin hariiroo jaalalaa keessatti miidhamtoonni irra caalmadhaan yeroodhuma kamuu ijoollee shamaraati. Tokkorratti miidhamanii ammas deebi'anii kan tokkorratti miidhamantu jira. Kana jechuun ammoo nama gaafii jaalalaa yookiin dhiira gaafii jaalalaa isheedhaaf dhiyeessu sana adda baasuu dadhabuudhaan jechuudha. Tokko miidhamuun waanuma jirudha. Irra deddeebiidhaan miidhamuun ammoo madaallii mataa ofii akkasumas madaallii jaalallee ishee yookiin dhiira gaafii jaalalaa isheedhaaf dhiyeesse sana adda baasuu dadhabudha. Egaa mee viidiyoo kana keessatti akkamittiin dhiira jaalala dhugaa nuuf qabuuf kan jaalala dhugaa nuuf hin qabne mallattoon isaa maaliin kan jedhudha kan waliin ilaallu. Akkasumas viidiyoo kana keessatti obboleettiin isaallee viidiyoo kanaan kan wal fakkaatu kommentiidhaan gaafii na gaafattee jirti. Isheedhaafis asumaan deebii ta'a jedhee tanaan abdii qaba jechuudha. Egaa kana keessatti viidiyoo kana keessatti kan nuti ilaallu mallattooleen jaalalli qabu yookiin gaafii jaalalaa keessatti kan nuti ilaaluu dandeenyu maal faadha kan jedhudha. Tokkoffaarratti jaalala faayidaa yookiin jaalala qarshiiti jechuudha. Egaa innillee mallattoo isaaf ramadameedha kan inni qabu. Lammaffaan jaalala miiraa yookiin jaalala fedhii fooniiti. Innillee sababa yookiin madaalli isaaf ol kaawwameedha kan inni qabu jechuudha. Sadaffaan jaalala yeroo akkasumas jaalala bifa. Innillee sababa mataa isaa kan danda'eedha kan inni qabu. Arfaffaan jaalala murtee hin qabne yookiin jaalala dhaabbataa hin taane. Innillee sababa mataa isaati kan inni qabu jechuudha. Shanaffaan jaalala dhugaa yookiin jaalala onneerraa madde. Egaa isaan kanneen kun hundinuu sababa mataa isaaniiti kan isaan qabani. Haa ta'u malee ijoolleen shamaraa dimshaashumatti kan fudhatan. Dhiirri tokko yoo gaafii jaalalaa dhiyeesseef tole jedhanii gaafii jaalalaa san kan simatan kanneen kana adda baasuu dadhabuudhaan irra deddeebiidhaanis kan miidhaman kanneen kana wanta adda hin baasneef dhiira san wanta hin madaalle ofiifis madaalli ofii wanta hin beekne. Egaa viidiyoo kana keessatti akka irraa barattanii fi akka itti hubattan abdiin qaba jechuudha. Egaa jaalala gaafii tokkoffaa irratti yoon deebi'u jechuudha. Tokkoffaan jaalala faayidaa yookiin jaalala qarshii irratti jechuudha. Jaalala faayidaa yookiin jaalala qarshii irratti dhiirri xiyyeeffatee gaafii jaalalaa siif dhiyeessu. Mallattooleen inni agarsiisu maaliin? Inni tokkoffaan duraan dursa wanta hojjetu sitti hima jechuudha. Gaafa gaafii jaalalaa siif dhiyeesse jalqabee inni faayidaa sirraa fayyadamuudhaaf dhufe taanaan dhiirri tokko wanta hojjetu akkasumas hojii sanarraa qarshii guddaa akka argachaa jiru sitti hima jechuudha. Inni lammaffaan mana ijaarratee akkasumas baankiidhaan maallaqa akka qabuu fi siimmoo boru bultii gaarii akka si faana ijaarratee jiraatu sitti fakkeesse sitti hima jechuudha. Kana jechuun maallaqa sanaa yeroodhaan booda akka si gaafatu tasuma shakkii hin qabu. Duraan dursa dhiirri qarshii yookiin faayidaadhaaf sitti dhufu wanta ofiif qabu sitti hima. Garuu wanti inni ofiif qabu sun isa dhugaa miti beeku kana kan sitti himu jechuudha. Fakkeesseetu sitti hima akka ati isa amantuuf sitti hima jechuudha. Yeroodhaan booda immoo wanta kana bituudhaaf yaadee tanaan iddoo kana yookiin lafa kana bituudhaaf yaadee tanaan birriin na ga'uu dide maaloo naaf liqeessi yeroodhaan booda siin deebisa siin jechuutu dhufa jechuudha. Dhiirri qarshiidhaaf yookiin faayidaadhaaf sitti dhiyaatu duraan dursa wanta ofii qabu sana sitti hima. Garuu isa biratti wanti hundinuu duwwaadha fakkeessee akka ati isa amantuuf sitti hima jechuudha. Ati immoo yeroo sanatti qarshii hin kennitaa fi iddoo kana biteen jira, iddoo kana itti dabaleen jira, hojii akkanaataan hojjechaa jira, hojii waanuma tokkoyyuu kan hin qabne hojii akkanaataan qaba, maallaqa haganan qaba, iddoo akkanaati mana ijaarradheen qaba. Egaa fakkeesseeti kan inni sitti himu dhugaa fakkeessite jechuudha. Inni kun jaalala qarshiitiin kan ittiin adda baafachuu dandeessudha. Egaa silaa viidiyoo kana keessatti obboleettiin tiyya kan na gaafatte ni jira jedhee isinitti himeen ture. Obboleettiin tiyya maal jettee na gaafatte? Urjii koo dura jaalalleen qaba ture. Garuu baay'een jaaladha ture. Ammaaf adda baane baay'ee wal lollaa ture. Amma garuu baay'ee sammuu koo keessa na deemaa. Garuu inni birrii qofa jedhaa ture. Ani aaree nama biraatti nikaa godhee ture. Amma garuu innis birrii qofa jedha. Ani hin fedhu jedhee gaafuma sana waadumaan turre. Amma garuu silkiin irraa cufatee jira.
mee falaa wayii naaf kenni maaloo uf urjii koo kan jaaladhe wajjin hin jiraanne kan jibbu wajjin hin jiraanne mee maaltu falaa naa himi urjii koo. Egaa obboleettiin kiyya tuni kan isheen barreessite qarshii irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Inni tokkoffaanis kan wajjin hariiroo jaalalaa waliin eegalan wal lolullee akkasumas qarshii qofa kan ishee gaafatu. Qarshii qofa jechuudha. Jaalala osoo hin taane isaan gidduu kan jiru kan qarshii irratti xiyyeeffatedha. Isaan gargar baatee dhiira biraa jaalatte. Inni illeen qarshuma qofaadha kan ishee gaafatu jechuudha. Egaa jaalalleen keessan duraan dursa qarshii sana daayireektii isin gaafachuudhaan dura wanta ofii qabu isinitti hima. Kanuma hin qabne kana dhugaa fakkeesse jechuudha. Kanaaf obboleettiin kiyya viidiyoo kana keessatti akka adda baafattu kanan barbaadu jaalala irraa abdii kutuu osoo hin taane kan siif taa'ee biddeena siif taa'e eenyutu nyaachuu hin danda'u. Kanaaf kan jibbitu waliinis jiraachuudhaaf murtee laachuudhaaf osoo hin taane kan jaalattuu fi kan si jaalatu ni dhufu waa hunda kee wajjin viidiyoo kana keessatti akka waan hundaa hubattuun barbaada. Egaa jaalala qarshii irratti haasofnee jirra. Inni lammaffaan jaalala meeraa yookiin jaalala fedhii fooniti. Egaa jaalala meeraa yookiin jaalala fedhii foonitiif dhiirri si barbaadu duraan dursa yoo fageenya irratti jiraattee suuraaleedha kan inni si gaafatu. Fedhii foonii qofaaf kan si fedhu jechuudha. Garuu inni iddoo sanatti kan inni siif kaa'u egaa akkuma dura kaasee jaalalli gaafiin jaalalaa sun wal fakkaatu malee mallattooleen isaan agarsiisan garagara jechuudha. Egaa jaalala fedhii foonitiif dhiirri immoo gama kee dhufu daayireektii erga jaalala keessa si galchee suuraalee naaf argisiin jedha. Suuraalee qaama qullaa kaate yookiin istaayila garagaraatiin jechuudha. Haala fedhii isaatiin kan inni si ajajee akka ati ergituuf si taasisa. Inni kun maal agarsiisa? Jaalala fedhii foonii yookiin jaalala miiraati jechuudha. Inni lammaffaan osoon si faana guyyaa tokko akkana ta'e, osoon si faana guyyuma tokko akkana ta'e, inni kan si barbaadu jaalala fedhii foonitiif waan ta'eef gara fuulduraatti sin fedhu jechuudha, sin barbaadu. Ati immoo iddoo sanatti dimshaashatti maal fudhatta? Namni kuni jaalala naaf qaba jetteeti jechuudha kan fudhattu iddoo sanatti. Miti inni jaalala tasumaayyuu siif hin qabu. Jaalala siif hin qabu. Garuu jaalala fedhii foonitiif wanta si barbaaduuf fageenyumarraayyuu taa'ee ati dhuftee guyyaa akkanaati irratti wal arginaa, guyyaa akkanaa turuu hin qabdu, maatii kee bira deemuu hin qabdu, akkuma dhuftee wal arguu qabna. Ani baay'een si yaade si faana akkana ta'uun barbaade, si faana akkana gochuun barbaade dhiira sin jedhudha. Inni kun maal agarsiisa? Jaalala fedhii foonii yookiin jaalala miiraati. Akkuma inni jedhu guyyaa takkitti sana si faana akkas ta'e yookiin wantoota hin taane wal qunnamtii si faana raawwate taanan guyyaa lammaffaa irratti nama kana hin argitu of biratti jechuudha. Hin bada. Egaa jaalala fedhii foonitiif duraan dursa inni fageenyumarraayyuu taa'ee wantoonni inni si faana waa'ee jaalala fedhii foonii qofa gara fuulduraatti karoora si faana hin qabu tasuma jechuudha. Kanneen kanaan mallattoolee jaalalaa keessatti adda baafachuu dandeessa jechuudha. Inni sadaffaan jaalala yeroo akkasumas jaalala bifaati. Egaa jaalala yeroo keessatti immoo maal argina? Inni kunillee anaayyuu mudateera. Anaayyuu mudateera jechuudha. Jaalala yeroo keessatti immoo maal argina? Yeroodhaaf dhiirri si jaalate yookiin si faana turuu barbaadu immoo inni jalqaba jaalallee kanaan dura jaalate sirratti dagachuudhaaf dhufa jechuudha. Sirratti dagachuudhaaf dhufa. Yeroo ati waa'ee bira haasoftu inni kan haasawu waa'ee ishee sanaati. Ati hin beektu garuu yoo ati maqaa dubartii dhageessu isheen kun eenyudha? Kan waliin baranne, kan waliin guddanne yookiin ammoo iddoo akkanaatti wal beekna ture. Tasaafaan na buute. Garuu jaalalleesaa kan turteedha isheen sun jechuudha. Isheen sun jaalalleesaa kan turteedha. Yeroo hedduu irra deddeebiidhaan maqaa ishee waama. Kun immoo siif galuu qaba. Dhiirri tokko irra deddeebiidhaan maqaa shamara takkaan yoo kaase jaalalli isheedhaaf qabu hanga ammaa onneesaa isa keessaa hin baane. Garuu si bira immoo kan dhufe sirratti ishee dagachuudhaaf jechuudha. Inni kun wanta na mudateedha isuma dhugaa wanta na mudateedha jechuudha. Sirratti ishee dagachuudhaaf afaan hin buutu amma irra deddeebiidhaan waama. Ati immoo yoo jaalattee wanta jirtuuf yeroo sanatti ni amanta. Yeroo irra deddeebiidhaan ni waamu sun kan waliin guddanneedha yookiin kan waliin baranneedha yookiin iddoo hojiitti kan wal barreedha jedheeti kan si amansiisu jechuudha. Inni kun jaalala yerooti. Dabalataan jaalala bifaati akkuma dura kaase. Egaa jaalala bifaa keessa dinqisiifannoon isaa guyyaa kara guyyaatti yeroo hunda bifa irratti kan xiyyeeffatedha.
yookiin rifeensa keetu bareedaa, ijji kee akka waan ta'eef bareedaa, miilli kee bareedaa, akkasumas dhaabbanni kee hedduu namatti tola. Yeroo bilbilaan isaa asfatan ta'e yeroo qaama wal argitanitti yeroo hunda dinqisiifannoon isaa dinqisiifannoo bifa irratti xiyyeeffatedha. Egaa akkuma yeroo kamuu beekamu bifti ofii nama faanaa turuu hin danda'u. Si faanas turuu hin danda'u. Haala qilleensaatiin bifti kee jijjiiramuu danda'a. Akkasumas bifti ofii akkuma umuriin ofiillee deemu bifti sun hin jijjiirama jechuudha. Akka si faana hin turre isa kana sirriitti beekuudha qabda. Egaa yeroo hunda xiyyeeffannoon isaa bifuma irratti kan xiyyeeffatedha. Fageenya irra soo ta'e immoo istaayilii garaagaraatiin akka ati suuraalee kaatee ergituuf barbaada jechuudha. Maaloo akkanatti ka'inaaf ergi akkatti ka'inaaf ergi yeroo bilbilaan isaa softan osoo suuraa kee ilaalu sitti haasa'uu danda'a jechuudha. Maaliif xiyyeeffannoon isaa miirri isaa kan deemu yeroo hunda bifa kee faanadha. Egaa wanti calaqqisu kuni yeroodhaan booda dimsisi jedha. Inni kun maal agarsiisa? Bifa irratti xiyyeeffateeti kan si jaalate jechuudha. Kanaan adda baafachuu dandeessa. Inni arfaffaan jaalala murtee hin qabne yookiin jaalala dhaabbataa hin taane. Egaa jaalala murtee hin qabnee fi jaalalli dhaabbataa hin taane immoo mallattooleen inni agarsiisu maali kan jennu duraan dursa akkuma jalqaba kaase dimshaashatti dhiirri tokko gaafii jaalalaa siif dhiyeesse ati tole jetteen itti kan fudhattu jechuudha. Tole jetteen erga fudhatteen booda si jaalala keessa si galchee jira. Dhiirri akkasii garuu innumtuu kan ofirratti hin beekne jira. Dhugaa dubbachuudhaaf dhiironni viidiyoo kana keessatti akka of ilaaltan barbaada dhiironni akkasii jechuudha. Dhiironni akkasii amaluma kanaayyuu kan ofirratti hin beeknetu jira. Osoo hin fuudhinamma kan waggaa 40 kan waggaa 50 gaantu jira dhiironni jechuudha. Dhiironni amala akkanaa kana qaban jechuudha. Jaalala murtee hin qabne yookiin jaalala dhaabbataa keessa yookiin kan hin taane jechuudha. Dhiironni akkasii amaluma sanallee kan ofirratti hin beekne jira. Egaa mallattoon inni agarsiisu maali kan jennuuf inni jalqaba erga gaafii jaalalaa siif dhiyeessee al tokko sitti dhiyaata, al tokko immoo sirraa fagaata jechuudha. Inni kun jaalala murtee hin qabnedha. Deeme jettee ati deemee bakka namni kun natti asin deebi'u jettee erga ati murteessiteen booda sitti as deebi'ee immoo torbee tokkoof immoo guyyuma guyyaadhaan sirraa hin citu ganama siif bilbilaa galgala siif bilbilaa guyyaa siif bilbilaa sa'aatii 24 si faana haasa torbee tokkoon booda immoo hin argitu tasuma nama san jechuudha. Hin bada online irraas yoo qaamanis ta'e immoo barbaaddeetu hin argitu. Qaamanis kan wal argitan yoo ta'e barbaaddeetu isaan argitu bilbila hin cufata guutumatti bada. Torbee tokkoon booda immoo yoo fageenya irras ta'e siif bilbilaa kanaafan akkana ta'e bada. Dhiirri akkasii baay'ee bo'alleedha. Hin bo'aa. Imimmaan isaa guyyaa falkan irraan qoru jechuudha. Gaafa sitti as deebisan. Gaafa bade sana immoo sababa tokko malee bada jechuudha. Sababa tokko maleedha kan inni badu. Egaa kana keessatti maal argina jaalala dhaabbataa hin taanedha inni kun jechuudha. Murtee mataa keetii akka murteeffanne si taasisa. Jaalala dhaabbataa hin taane jaalalli yookiin jaalalli dhaabbataa hin taane kuni gammachuu mataa keetii taata. Gaafa ati bakka deemeera jettee onnee kee tasgabbeessitee moo jireenya mataa keetii jalqabdu hin deebi'a sitti bu'aa sana booda jireenya kee baxabaxa deebitee immoo akkasatti deebitu si taasisa. Dhaabbannoo tokko hin qabu bultiidhaafis immoo siif hin ta'u bultii si seessu jechuudha tasuma. Gaafa sitti as deebi'ee si gammachiisa. Baay'ee si faana kolfee taphata waan hedduudha siin jedha. Jireenya kee guyyuma takkaan ifa taasisa jechuudha. Yeroodhaan booda garuu yookiin torbeedhaan booda garuu nama kana of cinaatti hin argitu. Barbaaddeetu of cinaatti hin argitu badeera. Egaa inni kun gammachuu mataa keetii hin hata akkasumas karoora mataa keetii hin hata. Dhiira akkasii kana maal goota daftee jireenya kee keessaa reemu fudhachuu qabda. Dhiira badee sitti as deebi'u. Jaalalli kun jaalala dhaabbataa miti. Akkasumas sitti jijjiirama jechuudha. Sitti jijjiirama amalli isaa. Osuma ati bilbila waliin haasoftu biirri isaa ni hatama. Maaliif dhaabbataa waan hin taaneef jechuudha. Dhiirri akkasii si qofa miti kan jaalatee jiru. Shamarran hedduu waliin kan hariiroo jaalalaa taasisu jechuudha. Torbee tokko yoo si biraa bade shamarran biraa jechuudha kan inni deemu. Egaa wanti kun akka suusiyaa ta'uu hin beeku. Dhiironni illee akkasitti waan ofirratti beekan natti hin fakkaatu. Torbee tokko yoo si biraa bade shamarran biraa kan inni deemu. Bilbila yoo bilbilte hin argattu yookiin yeroodhaan booda immoo deebi'ee dhufee bilbila inni jalaa badee yookiin dhukkubsadheen akkas ta'e kanaafan badee jedhee immoo si amansiisa. Garuu gammachuun kee suni guutumatti ni hatama hariiroon kee fuulduraa bada. Ati kiyya jettee gaafa ati qabattu immoo inni si harkaa baheera jettee gaafa ati immoo garaa kee irraa murattu inni deebi'ee dhufa. Egaa inni kuni
jaalala dhaabbataa hin taanedha. Dhiira akkasii maal goota daftee jireenya kee keessaa reemuuf gochuu. Daftee jechuudha saffisaan yoo kana hin taane garuu guutumatti inni si dhuunfate jechuun to'annoo ofii jala si galcheera akka barbaadetti yeroo barbaade dhufa yeroo barbaade deema umurii kee guutuu lapheen kee isa faana caccabudha jechuudha. Jireenya mataa keetiitis jiraachuu hin dandeessu iddoo sanatti jechuudha. Maaliif jireenya murtii hin qabne waan ta'eef yookiin jaalala murtii hin qabne waan ta'eef waa'ee gaa'elaa si faana haasa'uu hin barbaadu. Silkii sa'aatii dheeraa si faana hin haasa'u. Yeroo ati bilbilte si jala hin kaasu. Jaalala dhaabbataa wanta hin taaneef namni kun jechuudha. Jaalala dhaabbataatiifis hin jaalanne. Osuma online irra taa'u dafee siif hin deebisu. Barreeffama argee siif hin deebisu. Sagalee kee dhagee dafee siif hin deebisu. Gaafa deebisu sana immoo sababa hedduu siif kaa'a jechuudha. Sababoota hedduudha kan inni si tarreessu. Kanaafan akkas ta'e kanaafan barreeffama siif hin deebisin deebisee si amansiisa. Onnee kee deebisee immoo caccabsa jechuudha. Kanaaf dhiirota akkasii sana immoo daftee ati maal goota daftee reemuuf gochuudha qabda. Inni kun jaalala dhaabbataa hin taane. Egaa inni shanaffaa fi inni dhuma jaalala dhugaa yookiin jaalala onnirraa. Egaa jaalalli dhugaa immoo ogummaas ni gaafata akkaataan itti adda baafattu jechuudha. Shamarran keenya yeroo hedduu jaalala dhugaa irratti kan isaan kooranii yookiin boonanii jaalala sobaa san keessatti onneen isaanii yeroo hedduu caccabu jechuudha. Egaa jaalala dhugaa keessatti yeroo dhuma kamu wantoota kanaan bilisa kan ta'edha jechuudha. Eenyummaa kee guutuudhaan ati fokkistus ta'e bareeddus ta'e aguma fedheyyuu fokkisi eenyummaa kee guutuudha kan inni jaalatu jechuudha. Jaalala dhugaa keessatti si dinqisiifata si kabaja eenyuunuu si madaalu akkasumas sitti hin hinaafu. Waan ta'u irrattis waan hin taane irrattis tasumaayyuu dhiirri jaalala dhugaa siif qabu sun immoo sitti hin hinaafu. Karoorri isaa karoora kara fuulduraati malee callisee haadhuma wantoota kanneen kana si faana eenyu jechuun waan hin barbaanneef gara fuulduraatiif kan inni si faana karoorfate haasa'u jaalala onneerraa madde waan ta'eef. Dabalataan jaalala dhugaa kan siif qabu wanta barbaadde ati osoo itti balleessite irra deddeebiidhaan dhiifama siif godha. Irra deddeebiidhaan jechuudha. Al takkaan sirraa hin fagaatu. Al takkittiidhaan balleessaa kee tokkichaan kan binni jedhee badu sun durumaan dursaayyuu sababa barbaadeeti. Sababa barbaadee yookiin wanta sirraa ittiin adda bahu barbaadeeti. Kanaaf kan jaalala dhugaa siif qabu irra deddeebiidhaan si madaala, irra deddeebiidhaan dhiifama siif godha, irra deddeebiidhaan garaa itti sitti dhiyaatu barbaada jechuudha. Yoo ati illee amala itti jijjiiramu yookiin amalli kee kan itti badu yoo ta'e seeraan si gaafata. Gaafan si wal baru amalli kee kana hin turre. Har'a amalli keenyatti jijjiiramee jira. Maal taateeti amalli kee maaliif itti jijjiirama? Garuu yoo kana siin hin jenne ati amala kee itti jijjiirrattee dhiirri achiin badu sun durumaan dursaayyuu yeroodhaaf waan ta'eef yeroodhaaf. Garuu kan jaalala dhugaa siif qabu halkan takka hin bulu. Maal taateeti amala kee jijjiirratte natti? Amalli kee duraan kana hin turre jedhee si gaafata jechuudha. Wanta ati rakkatti si gaafata. Yeroo ati dhiphattu si faana dhiphata. Akka ati dhiphattus immoo tasumaayyuu hin barbaadu. Wanta argate hundaan si cinaa dhaabbata. Yaadanis ta'e sirriitti si kunuunsa si kabaja. Kabajaan ofitti si qabata. Yaada kee hin hubata. Wantuma xiqqoo irratti murtee hin taane hin laata. Yaada gabaabaa si faana hin haasa'u yookiin si faana hin karoorsu. Fageenya irrallee taa'ee imalli isaa karoorri isaa gara fuulduraatti. Egaa wantoota hin taane kana wantootan arfan oliin tarreessaa dhufe kana keessa immoo jaalala dhugaa yoo ta'e kanneen kun hin jiran jechuudha. Kan faayidaa irrattis hundaa'an miti. Ati dhabdes ta'e argatte bareeddes ta'e fokkiste cululuqxes ta'e daalachoofte jaalala dhugaa keessatti tasumaayyuu dhiira sitti hin jijjiiramne yookiin sirraa adda hin baanedha. Egaa dhiirri akkasii yoo ati yookiin chiit irratti goote akkasumas jechoota hin taane yoo ati waraantedha kan sirraa dafee fagaatu kan sirriitti beekuudha qaba. Dhiirri akkasitti si kunuunsu kan si kabaju kan eenyummaa keetiin boonu kan hiriyoottan isaatitti si faarsu kan si beeksifatu kan yeroo hunda sirraa adda hin baane amala isaa dhabes ta'e argate kan sitti hin jijjiiramne yeroo hunda kan si cinaadha hin dhabamne. Egaa dhiirri akkasii immoo osoo ati hin beekin tasa si harkaa ba'a. Innis wantoota lamaaniin kan si harkaa ba'u. Yoo ati dhiira biraatiin kan irratti chiit gootu ta'e inni dabalata jecha hin taaneen kan waraantu yoo ta'e deebistee gonkumaayyuu hin argattu nama akkasii yookiin namni sun sitti illee hin deebi'u jechuudha.
kanneen kanaan of qusachuudha qaba. Egaa jaalala dhugaatii fi akkasumas jaalala faayidaa dabalataan jaalala fedhii akkasumas jaalala faayidaa yookiin jaalala qarshii irratti kan hundaa'e dabalataan jaalala murtee hin qabne irratti jaalala yeroo jaalala bifaa irratti kanneen kun egaa jaalaluma jedhamanii hawaamamu malee wantoonni isaan agarsiisan garaagarummaa guddaadha kan isaan qabani. Egaa ani kanarra bal'isee wanti viidiyoo hin dheeressineef daqiiqaan isinitti dheerata kanaafan gabaabsee jechuudha. Kana caalatu ibsama jechuudha jaalala keessatti. Viidiyoo kanarraa akka waa hubattan abdiin qaba. Obboleettiin gaafii kana naaf dhiyeessitellee akka isheen illee viidiyoo kana keessatti waa irraa hubatte abdiin qaba. Isheen yeroo kanatti nama jaalalarraa abdii kuteedha kan isheen fakkaattu. Jaalalarraa abdii kutuun taasumaayyuu hin barbaachisu. Nama si dhiisee deeme yookiin sitti fayyadamuudhaaf dhufe sanarraa qofa abdii kuti malee jaalalli itti fufa. Biddeenni kee kan siif taa'e eenyumtuu nyaachuu hin danda'u jedhaan obboleettii. Maaliif jennaan obsaan eeguudha. Kan darbeeraa kan dhufuuf garuu kanneen amma ani wantoota shanan kana keessatti sababoota qosa taatu tarreesseen jira isaan adda baafachuu qabda. Callistee jaalala jettee dimshaashumatti fudhachuu osoo hin taane gaafii jaalalaa dhiirri tokko siif dhiyeessuuf dirqama sababa isaa beekuu qabda. Yoo garuu sababa isaa hin beekne wanti kamuu sababa malee yoo dhaabbanne sababa malee diigama jechuudha. Egaa jaalalli dhugaanis immoo yookiin bultii dhugaa kan dhaabbachuu dandeenyu sababaan innis eenyummaa kee guutuudhaan nama si jaalate. Eenyummaa kee qofatti kan amanee si faana jiraachuudhaaf murteessedha. Yoo kana hin taane garuu waan jaalala jedhame qofaaf gara bultiitti seenuun inni sun sirrii miti. Dabalataan jaalala dhugaa keessas walitti bu'uun akkasumas wal loluun hin jiru jechuu koomiti. Jaalala dhugaa keessattis walitti bu'uun ni jira, wal loluun ni jira, walitti mufachuun ni jira. Garuu walirraa fagaachuun hin jiru. Maaliif onneen keessan lamaan wal simata. Jechi keessan lamaan wal ta'a. Jaalala dhugaa keessatti mirri keessan lamaan tokko filannoon isin filattan lamaan tokko yaadan baay'ee walii galtu amalli keessan lamaan tokko osoo walitti illee mufattanii walirraa gargar ba'uu hin dandeessan. Sababni isaatis onneen keessan lamaan walitti hidhata qaba jechuudha jaalala dhugaa keessatti. Egaa jaalala dhugaa kanneen kanaan jaalala sobaa immoo kanneen kanaan adda baasuu dandeenya jechuudha. Akka waa irraa hubattu abdiin qaba. Si qofa osoo hin taane hordoftoonni viidiyoo kana dhaggeeffattan akka waa irraa hubattan abdiin qaba. Yoon viidiyoo kana keessatti dogongora qabaadhe immoo dogongora koo komentii jalatti naaf barreessuuf hin dagatina. Viidiyoo kanarraa akka waa irraa madaaltanii isinis hojiirra oolfattan as shakkii takka illee hin qabu. Viidiyoon koo asumarratti goolabama. Viidiyoo kan biraatiin hanga walitti deebinutti waan faana turtaniif hedduu gammadeera. Galatoomaa horaa bulaa.